Qaruuteen si caalus ni jira. Namicha hedduu qaruutee ta'e kan ganda baadiyyaa keessa jiraatu tokkotu boolla bishaanii qotee bulaa biraatti gurgurate. Erga walii galtee xumuranii qarshii isaa hunda fudhateen booda gatiin itti gurgure waan isa gaabbisiiseef qarshii dabalataa qotee bulticha irraa fudhachuu barbaade yeroo inni bishaan achi keessaa waraabbatu deebi'ee dhufe ani kan sitti gurgure boolla malee bishaanii miti. Bishaan xiqqoollee taanaan as keessaa waraabbachuu hin dandeettu jedheen. Qotee bulaan sun yeroo jalqaba boolla bishaanii san bitachuuf namicha waliin walii galtee godhan dhimma boolla bishaanii malee dhimma bishaanii bifa adda ta'een waan waliin hin dubbatiniif waan godhu wallaalee malleetti bade. Qotee bulaan sunis tasgabbiidhaan namicha qaruutee sana waliin haala bishaan itti fayyadamuu danda'u irratti walii galuudhaaf irra deddeebi'anii yoo mari'atanillee walii galuu hin dandeenye. Yeroo hedduuf irra deddeebi'anii waliin haasanii walii galuu waan dadhabaniif qotee bultichi fala waaraa barbaadee dhimmicha mana murtiitti geeffatee isaan lameenuu abbaa murtii afur dhaabatanii falmuu eegalan. Abbaan murtiis namicha qaruutee sana akkana jedhee gaafate erga boolla bishaaniitti gurgurtee maaliif bishaan achi keessa akka hin waraabbanne